Muummee waraan kaabarraatti ibsa kennuu maaliif gaafatamu? Waraanichi yoom xumurama? Jiraattonni naannicha jiraatan yoom gara jireenya isaanii idileetti deebi'anii jiraachuu jalqabu? Kan jedhu irratti ibsa akka kennaniifidha. Waraanni kun akka xumuramuuf uummata Itoophiyaa irraa. Liit Itoophiyaatti yeroo jalqabaa fi maashinii oksijiinii oomishuu dhaabbate yaadii maalirraa ka'e? Yeroo sana hanqina oksijiinii baay'een argee ijoollota lubbuun isaanii hanqina oksijiinii irraan kan darban baay'een argee gatii kanarratti hojjenna jedhee anatu mariitti akka. Waraan kaaba wal qabatee jiraatonni dasee maal kee jiranii kanaaf oduu dabalatan waliin tura an asli galgalo. Dhaggeeffattoonni oduutiin jalqabaanii Suudaan keessatti erga waraana biyyattii mootummaa fonqolchee hiriirri mormii akkuma itti fufeen jira. Hiriirtonni magaalaa guddicha biyyattii Kartuumii fi naannolee biraa keessatti karaa cufanii alaabaa argisiisaa turan. Kalee durtaan waraana Suudaan Leeftinaant Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan mootummaa siivilii diigee geggeessitoota hedduu to'atee labsii yeroo muddamaa labse. Dhukaasa loltoonni bananiin yoo xiqqaate namoonni 10 mormii kanaan ajjeefamuu himan. Zalaalam Taadessaa gabaasa qaba. Lammiileen Sudaan fonqolcha waraanni biyyattii wiixata raawwatetti dheekkaman walitti qabamanii halkan balaaleffataa daandiirra bulan. Mormiin kun guyyaa lammaffaaf itti fufeera. Mormii kanaan yoo xiqqaate namootni 7 ajjeefamuun dhukaasa loltootni bananiin namootni 80 ol ammoo madaaniiru. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii waraanni Sudaan aangoo qabate ministeera muummee Abdallah Hamdookii fi hooggantoota siivilii biroo mootummaa ce'umsaa keessa turan akka gadhiisu gaafate. Manni maree tasgabbii dhaabbatichaa kibxata har'aa yaa'ii ariifachiisaa dhimma kanarratti akka taa'utu eegama. Dubbii himaan State Departmentii Ameerikaa muummicha ministeera waliin haasa'uuf akka hin dandeenye himan. Kun kanaan osoo jiru ministeera muummee Abdallah Hamdook eessa akka geeffaman hin baramin tureera. Haa ta'u malee jeneraalli waraanaa fonqolcha mootummaa Sudaan hoogganan Abdul Fattah al-Burhaan Abdallah Hamdook mana isaanii akka jiranii fi kana kan godhan nageenya Hamdookiif jecha ta'uu ibsanii kibxata kana gara mana isaaniitti akka deebisan himaniiru. Garuu haga ammaatti deebi'uun isaanii waan beekame hin jiru. Itti dabaluun al-Burhaan humni waraanaa tarkaanfii kana kan fudhate aangoo qabate waraana waliin biyyattiitti mudachuuf ture hambisuufi jedhan. Jeneraalli kun humni siyaasaa uummatni nagaan humnoota waraanaa irratti akka kakkaan kakaasaa jiru jechuunis himataniiru. Tajaajilli bilbilaa fi intarneetaa adda citeera. Balaliin idil addunyaa Kaartumii ka'u erga kaleessaa akka adda citeetti jira. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooni Blinken Sudaanitti bulchiinsi siivilii haal duree tokko malee saffisaan akka deebi'u gaafatan. Antooni Blinken toora Tiwiitara isaaniirratti humnoota nageenyaa mootummaa ce'umsaa diigan Ameerikaan insimattu jedhaniiru. Ameerikaan deeggarsa kallattiin doolaara Ameerikaa miliyoona 700 mootummaa Sudaaniif kennitu akka dhaabde himuun ministeera muummee Abdallah Hamdook dabalatee hooggantootni siivilii biroon akka hidhaatii hiikaman gaafatan. Humni waraanaa Sudaan amma aangoo of harka galfatee labsii yeroo muddamaa labse Masrii, Saawud Arabiyaa fi Yuunaayitid Arab Imireets irraa deeggarsa akka qabantu himama. Humni qilleensa waraana Itoophiyaa torbe lamaafarraa magaalaa Maqalee haleeluun gabaafama. Ibsa baasanii waajjirri kominikeeshinii mootummaa haleelanarraa kaampii leenjii finciltoota irratti xiyyeeffachuu hima. Torba dabree akkanumaa magaalichi dabalatee naannolee birootti haleelan qilleensaa geggeeffamaa ture. Oduu biraanii jiraatonni naannoo Amaaraa magaalaa Dasee sababa dhukaasa dhaga'aniin akka yaaddaan BBC'tti himan. Jiraattuun maqaan isii akka himamu hin barbaanne jidduu kanaa sababa soda dhukaasaaf mana ba'uun rakkisa ta'uu BBC'tti himti. ከቤት አንዛ ያ የደምያታችሁ ድምጽ አለ ምናምን ከተማስቴሽን ስላለ መና ሂምባኑ ሰገሌ ዱካሳቱ ጅራ መጋላ ኬሰ ሙደማ ፊ ሰገሌ መድፊት ጅራ መነ ኬሰ ኦል ነሞትኒ ካንገሩ መጋላ ኬሰ የኖ መጅሩ ኤኛ ፍልባና ኩደሸኒ አሲ ሰገሌ ዱካሳ ባየቱ ደጋሙ ጅራቶኒ መጋልቻ ሶዳድ አመጋልቻ ባን አከጅረን ነገኘር ኑይ ኦፉ መኬኛ ሶዳኔ መነ ኦል ለመሌ ሶቺን ደልደላ መጋላ ኬሰ የኖ መጅራ Dhaabbileen daldalaa baankonni hospitaalotni banaadha. Garuu akka durii miti malee. እንደ ድሮ አይደለም ወረዲ ወደ አዲስ አበባ ምናምን ሄዱ ነጋዴዎች አሉ. Akkasumas jiraattuun biraa jiraatonni magaalaa Dasee muddam keessa jiraachuu himti. ከትላንት ወዲያ መሳሪያ ድምጽ ይሰማል የከተማው ሰው ተጨንቆ ነው ያለው. Kaleessaa fi dheengadda sagalee meeshaa waraanaa ni dhaga'ama. Jiraattonni magaalittii muddamaniiru. Sagalee meeshaa waraanaa guddaan guyyaa salkanis ni dhaga'ama. Magaalattii keessatti sagalee dhukaasaa osoo dhageessuu dhiphachuu hin dhiistu. Namni of oolchuu barbaadu danda'es karaa garagaranii ba'a. Miliquuf jechuudha. Sagaleen rasaasaa osoo hin taane sagaleen nama jeequ guddaatu dhaga'ama. Meeshaa akkamii akka ta'e adda baasee walii isaa beekuu baadhus ni dhaga'ama. Waaqayyoon amannee mataa jirra akka maatii keenyaatti. Waaqumatti amanneetii abdii godhannee jiraanna. Dhageessanii waliin jedha namni. Namootni ni dhiphatu.
achi yirdaan ምናምን ይላል ሰው ይጨነቃል። Torbee dabree kantiiba magaalichaa obbo Abebe Gabra Masqal magaalichi nagaa ta'uu fi humnoonni isaanii jabeessanii akka eegaa jiran BBC'tti argaruu haal nageen naannicha gaafachuu fi bilbilaan is dabalatee qondaaltota mootummaa naannichaa argachuu hin dandeenye. Abiy Ahmed manmaree bakboota uummataatti dhiyaachuun dhimmooraan kaaba Itoophiyaa irratti ibsa kennuu miseensonni paartii Zeemaa gaafatan. Waraanni gan tokko lakkoofsisuu dhiyaatu kun lubbuu namoota hedduu galaafatee qabeen barbadeesse namoota miliyoona lakkaa'amoo qe'ee isaanii irraa buqqisee biyyatti beelaaf saaxiluu himan. Miseensonni Zeemaa afur xalayaa barreessuun waraanni akka dhaabbatuu fi karoora mootummaan namoota miidhan bayaanachiisuuf qabu ministeera muummee akka ibsu gaafatan. Zalaalam Taadessaa dabalataan sanitti. Waraanni kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti humnoota TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti jalqabe yeroo gabaabaatti xumurama jedhamee eegamaa ture. Amma garuu waraanni kun osoo xumuran argatiin waggaa tokko guutuuf yeroo xiqqootu hafe. Lammiilee kumaatamni qe'ee irraa buqqa'uun kumaatamni lubbuu dhabaniiru. Waraanichi gara naannolee ollaa Affaarii fi Amaaraatti babal'achuun ammoo lammiileen akka du'an buqqaanii fi bu'uuraaleen misoomaa akka manca'uuf ka'umsa ta'ee jedhan. Miseensonni paartii Izeemaa xalayaa kana barreessan. Kana hordofee paartiin Izeemaa sadarkaa waraanni kun irra jiru irratti ministeerri muummee Abiy Ahmed ibsa akka kennaniif xalayaa barreessuun gaafatan. Qabiyyeen isaa maali kan jedhu irratti namoota xalayaa barreessan keessaa tokko kan ta'an Dr. Abrahaam Dastaa akkas jechuun BBC'tti himan. Waraana kaaba Itoophiyaa jiru laalchisee maal akka fakkaatu paarlaamaatti dhiyaatanii ibsa akka kennaniif barreessine. Waraanichi yoom xumurama? Jiraattonni naannicha jiraatan yoom gara jireenya isaanii idileetti deebi'anii jiraachuu jalqabu kan jedhu irratti ibsa akka kennaniifidha. Waraanni kun akka xumuramuuf uummata Itoophiyaa irraa, paartilee siyaasaa irraa, qaamolee siivilii, abbootii qabeenyaa irraa maaltu eegama kan jedhu qabiyyeen xalayaa kana. Amma haala jiruun odeeffannoon kan ba'u qaama adda addaa irraati. Miidiyaa hawaasaa irratti kun bahaa jira. Paartileen qaama tokko eeruun kan baasaa jiran. Kun ammoo biyyaaf gaarii miti. Mootummaan qaama tokkorraa odeeffannoon akka kennamu gochuu barbaachisa. Deebii xalayaa barreessanii eegaa akka jiran kan himan miseensonni paarlaamaa paartii Izeemaa xalayichi afyaa'ee bira akka hin geenye himuun torban kana keessa deebii akka eegaa jiran dubbatan. Amma ariitiin barreessuun maaliif akka barbaachise yoo himan Dr. Abrahaam. Waraanichi yeroo dheeraa fudhate. Uummanni Itoophiyaa yeroo gabaabaatti xumuramaa jechuun eegaa turani. Uummanni Itoophiyaa TPLF'n waggoota 30 darbaniif miidhaan waan irra gahaa tureef arguun barbaadu. Miidhamni darbee jira. Ammas miidhamichi akka itti fufuun barbaadu. Waraana keessa turuun barbaachisu. TPLF biyya diiguu waan barbaaduuf mootummaan humna qabu hunda sassaabee humna TPLF aleeluun deebii kennuu qaba. Uummanni gara misooma isaatti deebi'uu qaba. Yeroo yerootti waa'ee waraanaa haasa'uun uummanni dhiphachuun qabu. Gama mootummaan qaawwaan waan jiruuf nu akka paartii mormituutti qaawwa kana guutuu waan barbaachisuuf barreessine. Waraanni erga eegalee ganna tokko guutuuf guyyootni muraasni hafan kanaan namootni kumaatamni yoo du'an miliyoona 2 ol qe'ee isaanii irraa buqqaaniiru. UN akka jedhetti Tigraay dabalatee naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti walumaa galatti namootni miliyoona 7 ta'an deeggarsa namoomaa barbaadu. Dhaggeeffattoonni amma duga gabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii pireezidantiin Turkii Xayyib Erdogan affeer ministeer muummee Abiy Ahmed kabajuun jikan keessaa Itoophiyaa daawwachuuf deemaa jedhan. Erdogan Itoophiyaa imaluu fi gammachuu akka qabu ibsuun Abiy deebi'ee filatamuu fi erga baggamad dabarse. Dabalataanii walitti dhufeenya fi wal dhageetiin biyyoota lamaanii bulchiinsa Abiy jalaatti akka guddatu amanaa jedha. Lixa Oromiyaatti kaampiin warqii baasuu Tullu Keeppi jedhamu hojjetoonni isaanii torbaanotaaf uguramanii turan gadhiifamuu isaanii BBC'tti hojjetoonni kunneen kabutaman walakkeessa baatii fulbaanaa yoo ta'u qaamni gochkan raawwate agiyoonatti ifin ta'an sabab gochkanaatiin dhaabbatichi hojiisa dhaabuuf dirqame ture. Pireezidantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisiin labsii yeroo muddamaa eegii bara 2017 hojiirra ture kaasaa akka jiran beeksise. Masriin waan nagaa taatee fi labsichi akka hin dheeressine himan. Labsichi waggaa 4 dura erga boombiin mana kiristaanaa Ortodoksii lamirraatti darbatameen booda labsame. Nigeeriyaa bulchiinsa Nijaa keessatti hidhattoonni motoriin deeman masjid haleeluun yoo xiqqaate namoota 18 ajjeesuun himam. Hidhattoonni kun salaat ganamarraatti haleela kan raawwachuun namoota salaatirra turan hedduu madeessan. Caamsi dabree saamtonni 30 qawwee hidhatan barattoota 136 mana barnoota amantii Islaamaa magaalaa Ginaa jedhamu butanii turan.
Gamtaan Afrikaa tallaalii COVID-19 doozii miliyoon 1,110 dhaabbata Moodaanaa irraa bituu fi karoorfate. Akka waliigaltee gamtichaa fi White House'tti Moodaanaan waggaa kan keessa doozii jalqabaa miliyoon 15 Afrikaan ga'uuf tallaalii Moodaanaa ammaatti biyya akka Itoophiyaa, Nigeeriyaa, Keenyaa, Gaanaa, Ruwaandaa fi Maalitti kennamaa jira. Intali mootii Jaapaan Maakko jedhamtu mirga kabajaa akka intala mootii qabdu dhiistee jaalalleessii kooleejiitti wal beekanitti heerumte. Akka seera Jaapaaniitti intalti warra mootii yoo nama gulantaa akkasii hin qabneetti heerumte intala mootii hin jedhamtu. Maakkoon nama kanaatti heerumuun alaatti $1 miliyoon 1,300 dubartoota warra mootii keessa baatuuf kennamu fudhachuu didde. Maashiniin oksijiinii dhaabbilee fayyaaf oomishuu yeroo jalqabaa fi lixa Oromiyaa magaalaa Naajjootti dhaabachuun tajaajila kennuu jalqabe. Dhalattuun Wallagga Lixaa amma Ameerikaa kutaa Kaalifoorniyaa jiraatu Obse Tadasaa namoota biraa 8 waliin ta'uun maashinii kun akka dhaabbatuuf waggoota 6 hojjechaa turuu himte. Maashinii kun lixa Itoophiyaa keessatti ka jalqaba yoo ta'u hanqina oksijiinii nidataa ture xiqqeessuuf gargaarsaa jette Obseen. Maashinii kun karaa deeggarsa dhaabbata deeggarsa dhaabbata Rotary Club jedhamuun dhaabbachuu shoora olaanaa taphachuu BBC himte. Zalaalem Taaddasaa gaafate. Namoota adda addaa biyya adda addaarraa kan walitti dhufee hojjeteedha. Koreen kun gara koree nama 8 taanee irratti waggaa 6 hojjennee akka giraantiitiin karaa dhaabbata Access International jedhamu immoo isaan immoo fidanii meeshaa kana waggaa darbe yeroo koovidiin jalqabe ji'a dhaabbatoota 2020 fidanii Najjoo buusanii garuu koovidiifis ta'ee haala adda addaa sanatti qabame yeroo sanatti hojii jalqabuu hin dandeenye garuu eegasii booda immoo fulbaana bara 2020 hojii eegalee ijoollee namoota achirra hojjetanii leenjiinii biyya Bahar Daaritti kenname fi sanyiin meeshaa kana Itoophiyaa keessaa Bahar Daariitii Dassee qofaa jira. Maashiniin kun guyyaatti oksijiinii silindarii 55 fi amma 60tti oomisha. Sa'aatii 23 hojjetee jechuudha guyyaatti. Ammaa fi hospitaala Najjoo dabalatee hospitaala Wallaggaa Arfanuu keessa jiranii gara hospitaala 17-18 hospitaala Gambeelaa Harrumanna yakka Gambeelaa tajaajilanii yeroo kan Beenishaangul Gumuzii Asoosaa fi Kamashinii achi dhaqanii oksijiinii kana fudhatu jechuudha. Hospitaalonni hundumtuu Finfinnee dhufanii guuttatu turanii inni Finfinnee jiru corraa gaazii jedhamanii kan meedikaal oksijiinii miti warri diraaftii biiraa hojjetaniiti warri mana garaajiiti warri hundumtuu achumaa fudhatu inni kun qulqulluu meedikaal oksijiinii qulqulluu jedhu gara persentii 99 fi 3 qulqullinni isaa jedhama. Hayyee baasii hagam gaafate maashina kana galchuuf? Maashinii kana galchuudhaaf akka waliigalaatti gara birrii Ameerikaa 467 itti baafne dhaabbatichatu baasee walakkaasaa horii buusnee walakkaasaa Rotary Finaalii fi Access Internationaliitu itti dabalee hojjete. Obsee gaheen kee maal ture as keessatti maashina kana gara sanatti fiduuf moo maaltu si kakaase? Anatu iyyata kana dhaabbata warra Rotary Club biyya keessa jira itti kan fide ana biyyatti waggoota gara waggoota 13 biyyatti deddeebiin hojii tola ooltummaa naannoo hospitaala Najjoo naannoo isaarratti hojjedhan ture kan fayyaarratti xiyyeeffate yeroo sana hanqina oksijiinii baay'een argee ijoollota lubbuun isaanii hanqina oksijiinii irraan kan darban baay'een argee gatii kanarratti hojjenna jedhee anatu mariitti akkuma geggeessee wanta biyya keessaa quunnamtiin barbaachisus godhee warra achiin jeennis quunnamtii taasisu godhee kan piroojeektii kana geggeessee anadha namoota Rotary Club keessa jiran Kaalifoorniyaadhaa jiran wajjin wal geenye wanta namni qofaa hojjetame kanaaf qofaa kun hojjedhe jechuu hin danda'u. Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaasii galgal kana nam kaafataniin taanii baknamii ka'ee taan malee hiikamaanii koomentii keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Zalaalem Taaddasaa gam teknikaatiin Oskar Bunga keessaniif dhiyeessan Aslii Galgalooti Agborisaatti akkana nagaa akee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.